Obbo Hassan Abdii Facebook akkasumatti YouTube isaa seentanii Obbo Hassan Abdii jettanii barreessinaan waa'een xiinxala dubartootaatii fi waa'een xiinxala dargaggoota Oromoo kan umriin isaanii 25 gadi isiniif dhufti. Kanaafuu xiinxala asirratti wanni qoratee irra ga'e Obbo Hassan Abdii xiinxalaa siyaasaa kan dubartootaatii fi kan dargaggootaa akkasumatti wanni inni qabatee isinii dhiyaate dubartoonni umriin keessan 25 kan ta'e dhageeffachuu dandeessan akkasumatti isin fayyadenne yaanna akkasumatti dargaggoonnis kan umriin teessan yookaan gara 30 mana 30 irraa gad deebitu dhageeffachuu dandeessan sirritti gaffageenyaan. Kanaafuu xiinxalaan siyaasaa Obbo Hassan Abdii maal jedha? Dargaggoonni hoomii osoo dhiyeeffachuun taanee dura dubartii itti dhiyaachuu dandeessu jala deemtee qorattee waan isin hojjettu akkasumatti haala amala isii qorattee intalti san eessarraa dhalattee Oromoo dhiiga Oromoo ni qabdi jettee qorattee achii booda cheeggootee gara fuudhaa fi heerumaatitti jaalala dhiyeessuu fi dandeessa jawuun dargaggootaan akkasumatti dubartootaafis dubartoonni gurbaa tokko osoo fuula isaa laaltee jaalachuu hin taane dura akkasumatti waan inni hojjetu araada isaa akkasumatti namni kun nama akkamii qorachuu danda'uudha qabda. Osoo isa jaalattee gaafii jaalalaa hin dhiyeessinee duratti jala deemtee nama isa beekuu fi haala amala isaatii fi osoo jaalala fuula isaa hin taane jaalala haalaa fi amala isaa qorattee irra ga'uu danda'uudha qabda. Osootti hin heerumettee hin murteessinee duratti. Kanaafuu beeksisa kan Obbo Hassan kan beeksisa kana baase Obbo Hassan Abdii kan bakki irraa dabartu Saudi Arabiyaa magaalaa Toronto jedheeti murteesse. Saudi Arabiyaa keessaas magaalaan Toronto ni jirti. Kanaafuu qophii kanarratti dubartoonnii fi dargaggoonni dhiyaachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Kanaafuu warreen dubartoota keessaa umriin keessan 25 dargaggoota keessaa umriin keessan 29 yookaan mana 30 gad sagantaa kana qaceellotti gaffageenyaan laaluun barbaachisaadha isiniin jedha. Kanaafuu guyyaa biraa waa'ee kanaa qabatee isinii dhiyaachuuf galatooma.